Shamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota chaanelii kanaa guyyaadhaa barnoota telegiraamii sakiriitii jedhu yookaan icciitii telegiraamii keessanii akka itti eeggattan qabadhee dhufee jira. Barnoota gabaabaa fi baay'ee salphaa ta'edha. Nu hordofaa nu duuka bu'aa chaanelii keenyaa immoo like, subscribe, share nu godha isiniin jedha. Daataa keessan dibantuu jalqaba jechaadha. Yookaan ammoo wifi dibantuu anamma data ni jira. Kana booda telegram account keessan dibantanii eega telegramii bantaniin booda sarara sadiin harka bitaa isa jiru kana ni tuttanii sana booda setting isa jedhu kana seentu eega setting seentaniin booda privacy and security isarra cuqaastanii san booda gareen filannoo biraa kana isinii dhufa. Security jalatti passcode lock jedhu kana cuqaastanii san booda passcode lock jedhu kana eega kana cuqaastaniin booda enter passcode dha. Password keessan galchitanii jechaadha. Kunoo galchaa jira. Irra deebi'aa galchaa re-enter your new passcode dha. 1 2 3 4 galchee jira. Yaa'u kanaan booda passcode kana nabicha beekaa namni biraa akka beeku waan hin jirreef telegiraamii kiyya dhufee seenee icciitii kiyya argachuu hin danda'u jechaadha. Amma cufeera. Fakkeenyaaf irra deebi'ee yeroo galu yeroo irra deebi'ee lammataaf telegiraamii kiyya seenuu barbaadu irra deebi'ee yeroo lammataaf seenu passcode kana na gaafata jechaadha. Kanaaf passcode kana malee namni biraa seenuu hin danda'u. Telegiraamii keessa akka namni biraa seenee fayyadamuu hin dandeenye akkanatti of keessanii qofa fayyadamuu ni dandeettanii yeroo biraa barnoota telegiraamii biraa qabadhee dhufa. Hangasittuyyuu chaanelii kana subscribe, like, share godhaa. Barnoonni itti fufaa nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna.